السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جايز عشان معركة فوني زيرو سندنا هردفتوتا عبد الشو الراس فيديو برات الأولي ديفينا جرا يا خابش أنا اللي رافو لكن هاسوي فما نقوله أكاسي هردفتوني channel لا كنيا هندي خيسان وكم جبتنا جافا يا كبدني سنجيشا إيجا فيديو نافي فران جافي ديبي إسنيف ديبي سوق أمنو خان فولا يوتيوب خنيا رت إسنيف خنيا وان فتنو جافا داجني خنيا gaafatanii jirtanii garuu gaafiin sun hedduu turte waa hedduu takkaatu walitti miksite yaa qophii afran qallootu ture magaalaa Keeniyaa keessatti qophii san ka gaggeessu ture nutilleen hirmaattota qophii sanii jechuudha sanitti aansuudhaan uummata keenya kan akka hin taane tahaa jiru biyya keessatti mataa muranii waan fedhan godhaa jiran santuu gadda guddaatu nutti dhagaame saayimiin arganne jechuudha saniif sinirra turre dhiifama akkasi gaafilee hedduutu asirratti qaabame gaafiin hin dubbisaa deebisaa itti barbaadda takaffarratti maqaan isaa kan barreesse James Hararii ani waaniin gaafadhu hin qabu dubbiin sanuu kan piraankii taate meenuman gaafadhaa hayyee gaafiin kiyya jarri kun dubbiin piraankii jedhan san gara dubbii dhugatti nuuf jijjiiruudhaaf maaltu isaan daangessaa isheettu jaalallee qabamoo isaattu jaalallee qabaa tindiri ega guys dhiifama sin jenna by the way prankies and single udhaaf hedduu takka dhiifama garummoo isiniif rifannee dafnee jidduutti kat goonee nuti aruusa fagoo dhukaanee garummoo alaa kulli haal dhiifama wanni immoo daangaa numuruu jechuu anaaf inni akka saayibatu jijjiirraa akka bulesaati obummaanti as na dhalu didduusille na dhalu waatulle anafunni akka buleyaniti yaa inni kaadhimaan qabu anis kaadhimaan qabu garummoo haa walitti wantan jennu akkasi gara gaafii itti aantutti hin dabra gaafiin itti aantu akkana jetti Halimaa Tube nama jaamutu barreesse assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh akkam jirtu qaaliiwwan ijoollee gaafiin kiyya jetti gaafii dila gaafate takkaffaa Ifraan absee dhugumaaniin jaalatti moo akkamii lammata tana dura deebisi absee akka jaalalleetu sun deena ko bulisatti nin jaaladhu okay lammata maaliif ati saahiba kiyya malee si hin jaaladhu jetteeni dubartiin akkamitti dhiiraan saahiba taatii dhalaa malee anuno an dhalaa saahiba ta'uun fedhu dhiiraan saahiba ta'uu fedha okay sadaffaa yoo inni si jaalate maaliif ati rabbiif jecha isa hin jaalattu yoo jaalachuu baatte maaliif irraa hin fagaanne inni tarii adaduma amala kee baraa deemuun jaalalli sirraa qabaa deema silaa ati wajjiin taphataa qalbii dhiiraa cabsuun maaliif barbaachisa ati deebistan hay ana qalbii cabse hay no ani qalbii na cabsan hin jenne okay yoo isin si jaalanne ati no yoo isin si jaalatte maaliif ati rabbiif jecha hin jaalanne okay guys jaalala jechuun bifa lamaa jira takka jaalala gara jira akka saayibummaa jira jaalala obbolummaa ni qabna yes jaalala saayibummaattis ni qabna Tani jaalala moo jaarsaaf jaartii waliin nama fiddisan hin qabu sanii san fuula duraa acha kaan okay gaafiin itti aantu akkanatti wanni absee jaalachuu si dhoorgu ni jira jiru okay jiru jaafa ati jaalallee qabda moo hin qabdu bar gaafii fitte hin qabdu okay jaalallee qabdu okay absee ati dhuguma piraankii hojjette moo akkamii wanni isa qubeellichaa sanii wanni qubeellichaa sun akkamii wanni qalabatiin sun akkam ture qalabatiin piraankii turte dhiifama taddumaashii teenyaa turte ta'ubsee turte waan ajaa'iba sanitti ta'u ayaa piraankii ture jennee jira gaafiin itti aanu absee dhugaa yoo onneen ta'e isii qeebalte jaalattee ta'ee maaliif nama sodaattaa okay isiin jaalatta akkisiin na jechuuf ni jaalatta maaliif nama sodaattaa maaliif himachuu sodaattaa himadhu qabbilee soosi dhageenya bakka isiin jaaladha gaa maaliif sodaatte itti madde hono sodaanneen hayee saglaffaa silaa walitti himnee piraankii hojjenne jettanii achi booda piraankii sana maaliif jarjartanii
برانكي جتني يا بك كان بلسنا جرا بك كان اللي هواسة تكنو تيهم نقوله كانوا لا غافي تنجو غافي أما غافتني كم بريدا إرجع ولتي متني برانكي جتني مالف. مالف جرجرتني برانكي برانكي جتني جتني. متني مالف نتولين بينا غافي تنادي بسيف ساني الرأي واني نتياكا جرجره من نقوله سبب هواسات سينو فوتو تيافتي سبيكا هوندر مني فجأة نمنو ندي كيساني سنوغا فتا كيساني تكاكات وسنجداني وان مكوري ومني هواساتي كغندا كنادتشو ومني وندي سيدا ولا وري البين هندا نما هدو سومني ستيل والله نما نونو تياري نجرا nama dhugaa see haati booda gisee deebi'u namni gammadees ni jira namni aaris ni jira garuu moo akka nuti dafnee himnu kan godhe hawaasa yaa akka deemuun dhorkan wallahi deemuun dhorkan maali ta'e amala hawaasi ganda keenya faan irra caana ka pranki ta'e ni beekan bar didan abse ifra waliin fuudhanii didan ammallee deebi'anii ifra akkamitti heerumti qoyaan heerumuu hin danda'u والله ديدان نمني اوكي جايز اردفتو دخنيا غا وني جرو كاسي نوتي وليت منيت برانكي سينغوني انو تي برانكي ولينغوني تشو اسنيت وليت منيت مولي مارياني برانكي سينغوني ده غرو وني سنواس برت دوغا فكاتي غري نوممتي نوتي هنگن تكا ميديا كنترول غوني جير جنني والله يعني يرو سنتي غا ميديا نوندي جولين غرغدون فولا فيسبوكا كبانونتي خانا كشمسدين تافا هدو نموني باجين يچو خانا كيسو شير غولني اچرتي نمني هدو نمنا خماتا مالكا مولالي نولي خيسان نغافچو دا فترقمي چودا انيمو خاتستي نافدي جرا دستي بيچلفا مال توريسا خلاص أروزا في دري نافدني مانا چفديتين ديسي والله اكاسي فاميلي دا so دور يسار فچيسه والله نافدني اكستي بيشا ملاو سلاسي بيشا نافدني ترنيچو اوكي غرا غافي اتيانو تدبرا اوكي غافي نسيتون دمن نتفكات هتو بو غافي نسي اوكي غافي نسي خطيان مالجا ارغ برانكي سندلغدني سلا افرا جالليك ابدي سلا افران جالليك ابدي مو جاللي سيتي لوليني اكست جرجرتي چيتي برانكي اكسو صوبته بافتي مو أكمي no والله نمين على لنجرو فكيني من نجرو ردي يا فكيني من نجرو اوكي نمين على لنجرو كافين كي يخانو ما غلطو ما اسنين جالة دا غلطومي ربي صدركا خيسن الدنيا في آخرت أولسنا قبو آمين آمين إنمك آي سيدين دبسا حليمة تيب هدتك غلطو غافين دتي بريدو دا غلطو يا غافين تيانتو مرتا داندانا مرتا داندانا راي أني غافين كو وني برانكي جتني سنة يو دوغا غوتن نمتي تولا ربي جدا دوغا غودا ولبا بريدني ولبا بريدني أكس جاني تانا غاتي تبار نمني سلاكا بجزء جرادان إجابيرو تداولي ديانا يا ما خا نفسك إجازات اللالو ندو يولا لجتنو اللالو أكسي خيتي آنو فينفني ميديا دا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تكفى غافينك يا إسلامان كن مال وليتاتني أنا فيني سايب وليفتا ساي فاميلي ماتي لما تغافيني ساني إفران نما جالتوني قبديمو يو قبات إنيو كانوا فهمتو والله إنكب نمان جالت دمو ديكور مجرانسا بيخ بيخ قرون كب مكانو يمي إنكب نتي مساني وانت كنان جنني اوكي غافي سدفان ساني مال جا يو جالله قبات نما سوشال ميديا تيمو نما اكامي نجرو يو جدي نبو نما سوشال ميديا غبا حجتمو نما اكامي اوكي انقبدو يچو اوكي يو هنقبانه نما اكامي هيرمو خرورا قبدا سنجا غافي دو غافته كمنو والله نما كان يرمو فدو ساي ما دقه دبه نمي تكفان جاس دينا قبو فد نما خرار بيرن نديبس دكشو جلدتين جرانين بها استغفر الله العظيم no duga rabbi bar dugma yo dubbanne kasimti nama salatalle sadan saladu yo nama kasi argatti anille ndi ko qare wan juruf imana sisena wal jabestani bultin gise sani ni tolti jechu ilman boda daltulle dina guttifat rabbi jarsa kasi siya amin amin daay godaafi jaarsa diina qabu qaysille diina irratti gorfatu feeti
Okay, gaaffiin itti aanu aruuza kee dhugumaan Paaris godhuu feetamoo akkam edda dubbisan dhugaa? Amsa manse. No. Fedhii dabartun. Bar dirqama jennaan. Fedhiin tiinii selaataati. Garuu aruuza osoo hin ta'in foto shuttiin achi fedhaa barri si waan ammoo afaan keenya walla dhaabar namaaf hin garumsa. Gizee hunda dirqama fedhiiti malee anasitti aruuza godhachuun kee dirqama yoo achi hin taane neeru mun jenne waan akkasii. Fedhiidhaaf sanuu aruuza achitti miti maaliif achitti yoo goote eenyume faamiliin hunda achi geessu dandeessa mataa keetiin yoo deemte malee. Paaris no. Eeka. Ammataa kayyaanuu dhaquu hin danda'u. Eeka yoo dandee no yoo hin dandee garuu jaarsuma kee hojii deemuun fedha malee aruuziin achitti haaya hin jenne reeyaan achitti ka footoshuutti footumaaf malee Paarisiin jaaladha saniif Paarisilee wanni jaaladhuu fi footoodhaaf malee waan birootiif miti. Thank you. Gaaffii itti aantu. Jaalalti amantamoo maallaqaa? Jaalalatti namanaa. Jaalalti amantamoo maallaqaa amanta ugaa sinjaan wal amantii irratti hundooyti moo maallaqa irratti hundooyti? Mani. No. Mani. Gar tokkollee maallaqaan ta'a. Wallahi gizee jaalalti jira maalayni jiraatti jaalalti ni tolti. Ni tolti. Maalayni dirqama jechuudha. Wal amantiinis dirqama tannaa isin. Dirqama. No wal amantiinis dirqama garuu ni ulfaatare. Maalayniinis dirqama. Maalayniis dirqama. Jaalalti maallaqa jaalalti wallahi yoo maalayni jiraatti jaalalti more hedduu mi'oofti akkasiini. Akkas. Torbaffaa fuulduraaf maal godhuuf karoora qabdanii isin lamaanuu? Atee galimee maal qabda anaa hedduu haasawee. Ani har'aan ta'e dadhabeetiin jira raawwa ofiin karoora. Fuulduraaf. Akka dhiifama qoosaatiin jira. Fuulduraaf gaa akkuma nama kamuutu jireenya fooyyessu bultii ijaartee ilmaan horuu jireenya bareedaa jiraachuu hawaasa kee gargaaru ummata kee gammachiisuu hawaasa kee waan hawaasni kan keessarraa eegu waan bareedaa hojjechuudhaan wanni nan karoora qabu. Karoorri kiyyaas of jiruu amma keessa jiru kanarraa jijjiirama fiduu of jijjiira achi boodarraa faamilii ta'e jijjiiruu karoora kiyya guddaa faamilii ta'e. Paarisillee dhaquu. Dhiisa haa. Faamilii ta'e jijjiiruun karoora guddaadha. Achi booda uummata rakkataa gargaaruun karoora kiyya guddaadha. Yaa ilmaan horuu. Gaaffii itti aantu. Absee ati fuutee jirtaayi. Hin fuune ganaadha. Iyyaddu. Hin fuune ayyee. Saglaffaa yoon fuudhin jee hooni qabdaayi jee maal? Girlfriend. Jaalalleedha. Haaya. Ni qabdaa? Hin fuuneesi jaalallees hin qabu. Waan namatti qolla jaallattu hin qabdu bara namni yoo hin qabanillee maybe haa. Okay namni xiqqoo jaalladhu ni qaba. Akkas duuba. Egaa nama qalbiin na feetu. Garuu si taatoo maaliif beektu? Narraa dhiisa haa waan akkanaafaa wayi. Akkasii namoota nama jaalatu tokko ni qaba. No laal hojii anammaa akka fayyatti jaarsan qabu jaalallees hin qabu sin sobu. Garuu bas nama xiqqoo feetu ni qabdare. Yaa nama xiqqoo jaalattu numa jira. Namni nan xiqqoo jaalladhu sanillee nan jaalatu. Anillee farraa hin dhiise. Namni xiqqoo jaalladhu sunillee na fedha. Kurnaffaa maal jaa nama akkam jaalattaa ati yoo abse? Mee natti nama akkam jaalladhu? Nama areeta qabu. Dhalaa baananiisa. Okay dhalaa yoo ta'e nama akkamiitiin jaaladha? Takkaffaa diinaa qabaattu islaama ta'uu qabdi. Lammaffaa oromoo ta'uu qabdi. Nama oromummaa ifiitiin boonu. Sadaffaa nama aadaa ifii kabaju. Afraffaa lama fartiin gad deebi'a. Nama haadhaaf abbaa ifii kabaju. Qaisii jechuun kiyya dhiisii haadhaaf abbaa isii kabajuu qabdi. Akkasuma kiyyallee na kabajuu qabdi. Ammallee na jaalachuu qabdi. Jaalachuullee hin qabate haa. No na jaalachuu qabdi nama akkamii fuutaan an jedhanii. So na jaalachuu qabdi anillee ni jaaladha. Akkasii katti aanu. Gaafinni dilay. Akka nu deebiftan abdii qabnaa isin jaalanna. Galatooma. Gaafin itti aanu nuud nama jawurraayi. Maqaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Abdeeshoo bakka jirtanii nageenyaa fi rahmanni rabbii isin bira haa jiraatu. Maasha Allah. Baay'ee namatti toltu jabaadhu. Gaafiin tokkoffaa dhugaa osoo hin sobne abseen nama jaalatu ni qaba. Gaafiin ol fakkaatti akkam? Wallaahi wabillahi sitti hin kijibu hin qabu. Ammaaf hin qabu.
garuu naman xiqqoo jaalatu ni jira. Lammaffaa Efraan nama jaalattu ni qabdi. Ammaaf hin jiru. Isin lachuu nama jaalatan hin qabne maaliif waliin fuune? Maaliif waliin fuune? Onalaatanaadha. Isin lachuu yoo nama jaalatan hin qabaanne maaliif waliin fuune? Isin lamaan baay'ee walirraa bareeddanii galatoomii biroo kiyya qaalii. Wanni hundi keetiif naan jaan. Wanni hundi akka afaan haasawaan salaa qalaalii taate bareeda garuu bultiin nama usaaniituma itti seeranii miti. Takkaffaa jaalaltiituun fiilingsii irraa dhufti nama fiilingsii hin qabaanneef akkamitti jaalachuu dandeessaree? Deebii gaadhaan saama booda. Gaafitti aanutti hin dabraga. Yaa dabra. Biiftuu nama jaamurraayi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Obboleettii teenya qaali. Gaafii kana naaf deebiftan jedheetiin abdii qabaa. Siif deebisuuf. Absee takkaffarratti. Ayya. Jaalallee qabda moo fuutee jirti? Hin qabu hin fuune. Lammaffaa Ifraa namni si jaalatee siif boo'ee beeka. Namni si jaalatee siif boo'ee hin beeku? Carraan qabdeeti. Okay, ati boossee beektayi ati hoo nama jaalattuuf boochee ni beektaa? Ni beeka. Ni beektaa? Okay, isin nama jaalattuuf boochee ni beekti. Galatoon. Hin sobu? Okay, hin sobu ayyam. Dhugaa deemamti? Boo'eellee ni beekaa naaf illee bu'aan ni beeka. Okay, lamaan ni jiraachuu. Bakka kun 50-50 dha. 50-50. Okay. Gaafiin itti aantu eenyurraa iseeta? Riyaad Arrellee Tuubirraayi. Piraankiin haraamaa isin lamaanii miti osoo haala kana jirtanii akka fuula rabbi deemnee akka itti du'an hin beekanii if dhaqqabaa dhaamsa obbolummaa. Innis sheekhaal. Beyni wallahi. Piraankiin haraama. Rabbiin nuuf haraaramu. Waan haraama takka hedduu jira. Waan hedduu jira. Yoo piraankiin taate waan haraama hedduu kadala hin jira. Rabbiin nuuf haraaramu. Ani haraaruma gaafanna. Ani haraama hedduun dalagu Efraa. Ni dalai dabeen. Gizee asirraa hojjedda baane daayirektii mana dhaqaa fiilmii ilaala bakka awwaan. Fiilmiin haraam. Fiilmiin haraama. Fiilmiin haraama. Mee warri nu daawwachaa jirtan fiilmiin haraama walaa nu barreessaa. Haraam. Okay, galatoomaadha. Gaafiin itti aanu maashaallah walirraa bareeddanii waliif wal nuuf hin fuune maashaallah. Maaliif wal nu waliin fuune? Garuu namni hedduu walirraa nu jaalatan wallahi. Okay, namni biraa takka Ashiitaa binti Hassan nama jaamurraayi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ani gaafiin tiyyaa haala isin karaa kanarratti wal fuutanii ilmaan keessanii akkamitti guddiftanii haadha laali intala fuudhi jechuutu jira. Allahn badee Allah ya khasaaree. Haala kana keessa soo jirtu akkamitti wal fuutanii ilmaan hortan. Haala kam keessa jira? By the way guys, mee dhaabbadha chuma dhaabbadha. Haalli nuti keessa jirru haaluma hawaasni keenya amma keessa jiru. Nuti waan hawaasaan adda takka hin finne. Inumaan irra bareechinee akkam jettu. Bareechinee kaameraa waraabnee isin. Haala bareedaa keessa jirra malee haala hamaa keessa hin jiru. Ani jaartii namni nafuutan bar wallahi haati du'aa isiif goote dhugaa rabbi ilmaan teessan likkittiin isin yaa ummati ya du'aa goote. Aye gaafiitti aantu. Absee waa'ee diin Islaam maal barattee qabdaa? Yoo qaraatee jiraatte Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijoollee meeqa qabaa? Torba. Qaraatee yoo jiraattee naan jettee yaa qaree xiqqashu guddoolleen qaraane. Tiko garai garu Islam alhamdulillah. Alhamdulillah. Islama. Nabi ni ilman torba qaba. Jolle torba qaba. Okay. Naaf lakkaawi maqaa isaanii wajjini shamarranii fi dhiirallee. Milka. Sadihi dhiira afur dubran ta'a. Ayyee. Achi booda Faatum Zainab Ruqii Ummul Qaltuu tadhiiraa san sadeen kan ni beekta xiqqishoo ni irraanfadhe. Akkamitti irraanfadhe? Wallahi irraanfadhe. Wallahi irraanfadhe. Akkamitti irraanfadhe? Irraanfadhe haa. Bakka sadeen hafe nuti illee isin ittiin guunnu itti guuttadha. Baay'ee namni hin beekne hin jiru. Namni hin beekne hin jiru garuu namni hanga takka gartee. Wallahi duraan hin beekan. Ni beekaa. Yaa. Ni beekaa. Ibrahim ni jira hin beekani. Namni hin beekne dhugaan ni jira. Garuu immoo viidiyoo kana jalatti akka namuu baratuun fedha barreessaa isin. Ani isin himtee jirti shamarran. Isin immoo barreessaa warra dhiiraa jalatti jechuudha. Akkasii gaafitti aantuun isin dabru abseen hin beeku tanaaf nurra dabarseettan.
himbeekuu naan hin jee naamee guutaa koo inni finis hin jee maaliif ni beektanii googilli irraa sarchi godhee isinii himuun hin danda'a. Akkasii nama gaafadhee sheekkotii gaafadhee kaameraa hadhaamsee nama gaafadhee isinii himuun hin danda'a garuu ani isinii himuun bu'aa isinii hin qabu. Mee barreessaatii namni hedduun akka baru godha. Okay, namni itti aanu Sabrina Muhammadi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu qaqaaliiwwan koo ani baay'een isin dinqisiifadha abdeeshoo absee efraa akkasumas hundi keessanuu gaafiin kiyyette takka afaan irraa eegalte efraan umriin kee meeqa? Umriin kee meeqa? Wallahi amma guyyaa 4 booda viidiyoo sana hin post gootu. Guyyaa editara kiyyaatu beeka. Editara viidiyoon guyyaa meeqa booda postita? Guyyaa lama booda. Okay, atin ala kulli haal isinifini ma waan 2 or 3 daladhe December the 20 padde kiya ana famma saa amma taa'ee viidiyoo waraabuu jirkana booda guyyaa 4 booda the 20 senu deema amata diddam amata diddam itaate kanaa ijoollee waay amata diddam baachuun qaltiidha seetee barjaartu guddoodha maan abseeti hooyi ani umriitti yendeema abseeti nagaafattee Sabrina Muhammad ani umriitti yedilas mara akkasitti hin beeku garuu maatii hin gaafadhu manjaa wallahi gaafadha madurallee gaafannaan hin beeku gaafadhu nje maaliif ni beeta barisdee indaqoon guyyaa sin kabaju nama barisdee kabaju biras indaquu narra laayina ani umriitti hin beeku. Do you think hoosine dhaka of duru wayi garuu immoo haayidirra naa kataban hin beeku haayidirratti waraqaa eenyummaa irraa kan hin qabu amata ammaan tam 30 geessa. Amata 25 naa godhanii akkas maybe akkas ni taate garuu dhalaan immoo osoo hin heerumina amata okay gaafii abdeeshoodhaaf dhuftee jira dhalaan amata 20 nuti bira gara keessatti yoo amata 20 keessa osoo hin fuudhin gummeessadhaniin ammee gummeessaniin itti fufu. Okay, gaafiin itti abdeetu yoo fuuta san abdeetu gaafadha. Abdee yoo fuut wallahi dhugaa. Gaafiin kiyya kanumaa galatoomaa gaafii biraa immoo abdee hordoftoota kee akka isin subscribe naaf godhan itti naa okay subscribe godha warra jirtan as jala hunda. Okay, gaafiin itti aanu Jamiilaa Tunaarraayi. Jamiilaan maal jette? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa jirtanii maashaallah garuu wantuma keessan wallaalee dhugaa wooma keessanii wallaalee. Pirankii dhugaan pirankii nu goota immoo maaliif nuti taphattanii hundaafuu takkaffaa yaanni keessan maalidha? Yaanni keenini dura uummata hawaasa godhuuf kaanii uummanni illee nuti garagalee dhugaa nuti fakkeessinaa nu jalaa baafannee jechuudha. Yaa akkasii gaafiin itti aantu immoo dhaloonni keessan eessaa isin lachuu? Saudi Arabiyaa fi isin jaalallee moo waan biraatii? Gateessa dhalattan beekuun qaba. Ani ciroo wattee irra wayyaa. Ciroo. Ulaaqunnee ciroo. Ulaaqunnee ciroo dhalate. Ati yoo? Saudi Arabiyaatti hin dhaladhe. Jaalallee miti saayiba. Saayiba. Gaafitti aantu dabra. Gaafitti aantu Ahmed. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Ani wal fuudha keessan kana amanuun dadhabee dhugamoo sobaa afaan tokko na jenna. Soba. Okay, gaafiin itti aanu Nuuraa Riikoordirraa pirankii nu gootan sana akka dhugatti nuuf jijjiirtan isin eegaa jirraa maal jettanii? Akka dhugatti? Dhugatti isin jijjiirra. Feetee dhoyite. Gaafiin itti aanu Sharaf Muusaati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi si jaalatu. Wa abdee An hafsee fi ifraa waan je'uun yoo jiraate abarrama jedhu beekollee osoo hin taane daangaa rabbiin dabrinaa of eeggannoo cimsadhaa. Wallahi dugalatoo. Beekoo jaalawan hundi keessanuu daangaa rabbiin dabrinaa. Kuni dhaamsa obbolummaati. Namni takka daangaa rabbiin qaxxaamurinaa. Kaitti aanu Abdurrashid Kerro. I think nama kana hin beeka. Abdurrashid Kerro fuula isaanii Abdurrashid areeda qabdaa kam. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeet eegalee isin waliif waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Isin waliif ajnabiyyiidha. Waan taataniif islaamummaa teessan jabeeffadha. Waan hunda caalaa jiruun duniyaa gabaabduudha. Achi qime galatoomaadha.
دقاقتي بقى نودام تنام سخن غلطو اوكي ميتو جمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبتي إفراء برانكي أبسين سرتي دلقة سنرتي هدودس نجتي ديبين يرو سنا كنتيف ولا إفبونستي برانكي خم برانكو ما بويا ما ندافرين نقول تسنيسا وتوم هلا تبستي نيرو ميوسين جنة ستين كفلة خاهو قرورون سنجي كيا قرور أي سني ميشون تنيرو مون فيت وري برانكي سلال تناغرتني جتا أكاسي متخاهاي أنت برانكي نقول ترتاحاتيو سلامي هاي سيني ملا بقى تشوفين تامي أبسي هاي أنا برانكي نقول بخاي برامو دوغا كوي فنادي كنا أوكي أن سلاتي هي تلي وقسمن سي ودو ترى سيدا وري جرا من حال أم نما جامورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جرتو إسناما قباب متي وسادا والفودا دا غلطوما وسادا جيلا والفودا دا غلطوما ناني دمي إداو وانجتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجا جرتو مالف نما صدني دي فما غراخو دي فما دميتيا اكتا أكاسي أنس عبد الرحمن official نما جامرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي نانجي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي نسلام أكم نجا جرتني أني وانجو فودا جزيجان تبچوني تاي غرو هدو تك برانكي أجائباتي تكا دبي أكنا إنجرّيجي والله فوتي تونيس بيتا برانكي لأن اللي هنتاتو قرو نتيتي رانكاين يا فودا جيتوني نما يدو برات جبدو مالي نتيس فون نبرات اللي جبدو ما قرو كسيمت فودا في متخبوني وان براتي فوني فودا أفغان هذا بلسكيا إني أما خاف فيرو جرا قرو نوان قرا هيتي أما إني ديرا جارتي كابدو أما دلاني مو جار سنة وافيتيو قالوا أنا أفرقودا أتفرّي تبتوني لفلان ما متي أنا هرقو رك أبشر تفشل كونسرن جاي سوي سانس دينا ما سودا يو نمي نديدي قرّا كابيتين كلاباتي سنفيد ديفيس أكاسي قابين تانو أبسنا محمد الرا أبدي في إفرا والرا بريدني برانكي الرقم دوغانو في تيبسا غلطومي ديفيس نيبر ديفيسني سوتان ديفيسنا إيجا اوكي نمني برا يوريمين نما جامو نمبر ساتا كلام سدي اتشي مقا دداتي غافي اسم بلوغي بيجي اساني تران اتشي دفو خيتي غافي اسم بيجي اساني بيجي تران بلوغ بيجي في خيتي جا غافي تنانغر لا موينين سابو فلوغا موينين دليكسا نمني جالة تيبر اوكي جيكوني تتغاب توري توكي تاي چپاتي مفات اتشي دفو بالخيتي جي نمني خوني ساليا سافي مال جتني بيتا وان شريعة جيكو مالف تليتني كتاب ربي شر سالي ربي صدر دوتايغا نتوان شريعة جيكو تكن دلينو حرام غرغدان دلينو ديدي كومن ديركا منامني غاولي دفه ميديا رتي نما حساف حاسويني مالي نتوان اكاسي بدولين دلينو ساليا تنيا غرو هدو تكغلطومي اوكي نمني تيانو مامي توب افرافي ابسي ولي فين انتهو أجي وأنا ما تكلم يا خا هاي إفرامات والله جي من مجامو أفرّا ولدت ملء جي دبوكيتو سيبوكيزه إنه إفرّتي والله ملء جي دبوكيتو سيبوكيزه سيبانا نيبانا نوكا أسرّر مانجرا سرّر مانجرا والله جي جالله دبوكيتو إفرّتي والله ملء جالله دبوكيتو أكتر سيبوكيزه سينجا سيبانا سيبانا أبو سرّرين جرا برا أنا ما عندنا أنا نما كلها أبو فردين أكيلو ترباتا مار أبو أنا ميك أنا لا تيمك هاي أما كاميرا دوله جيران دفاري والله سوى بعدا قامي تانتو دي girlfriend جيبر أنا مو سلبين أنجا والله سي جي girlfriend نجني جي نو أفرتي والله تملي لغة سيبا جي دابو خيتو سيوك سيجي جي كايو دي رتا سلبين أنجا نو جي جالا جي مي جالا أفان روموتي نداني بو girlfriend بقى تنامني خوني إردي بينو بريسي أنا مويسي بانتنا يا خاب سما بانا نمي أوكي قابين إتيانو منتهى محمد وأنا سيمو جتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برانكي ديو تناسوني هدو غمّنّي بوديرو برانكي جتن هدو اسنيتي آرّي ديفما قدايا ممتها دا مالتو برانكي جتني مالف نصبدني
حرام عليك يتبو أبو إنسان نديته تيان إنسان تياران أن إيه ما قال ديبتين جيني اوكي برا اورو شو مالجا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نجي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اني وان جيتشو بربادو ابسي في فرانس صاحب مالي ولنجاله جيتشو داي عبد شو ايوا عبد شو نجور عبد شو قافته جيتشون انسان ميديان كون خينيا مخيا عبد شوتي عبد شو جاني تو غافتني عبد شو يرو باين تربينا مغدار ايكا سابدي مالي من تربينا نقول ايه عبد تربينا غود بياتك ايها اكاسي ميديان كوني نافي عبد داتو غنا اوكي ابسي في افران سايبه مالي ولنجاله تنجيچو داي كاسي وان دبينا كاسي غلطو مي بو برا ورو شو وان دوغا غافته اسان اوفيشال نمني جامو هيي جرتو جي امتا غرو اسين برانكي تسانسن هدو اكنا ارته وان دافو ربي سني هاك اجل شو جنا غلطو مالا امين هدو ارته يون دوغاتو ما نمني تارله نجور نمي تكلن تار بهون زمزم نما جامورا زم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته غافيكو ادرا والفودا والرابر يدو والله ان شاء الله اذن ربيتين غافين انتو أبادر عبد الله الرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جرتو أبدي غافين كي يجري لمان كوني كوالين فولين نوك جباني نوغا جرتو نوغا فدو أبدا شو نجراني كوال جتشون غايسان أمد لي ميديا خانا رتجاني أبدي بانترفيو أنا مغدو في ميديا خوني أبدي نترفيو نقولو كابا جتشو غافي مولا دي بسو دافي نافيني وانتا كوالي تنقبنو أكس نافسين توان دا كولتين قبل مسكين ربي تنلمانو غافين التوانو صفوان محمد الرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجاني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قلبتي ولخاون برانكي مو وانما دوغاتي دبيتنا دوغا إفانو ودا برانكي غافي التيان غافي أولغا فكات غافين الدو دي اوكي غافين التيانو سارة يوتيوب الرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله سلمانو مالي فولد وليفتاني سلمان مال وليفتاتني سايب جارسا في جارتي مو كم سايب جارسا في جارتي سايب اوكي سايب تيسي ديسي ساليا دوغا والفوت مو برانكي نغدو خسني ارجع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجت بودا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برانكي دا ساليا برانكي دا نافي شو نمني نافي شو جامو مو أنا هدوني سنجارة دا غافينكو تكفى دوغادا والفوتا مو برانكي أكتي نفدي بستو أبدين كباغلتو برانكي ميشو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكمي أبدي وانا غافا دو جرخون نصبو مو أكمي أبديني سنبيران جرخون إسن صب جرب اوكي غافين التانو بلال نما جامرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نجي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اني غرو اكا ياد خيتي اوصوتي والفوتني دسنا جدا اكا ياد خيتي بي اتو جدي بستيجر دسنا جدا اسنو مي اكم جتني خيسايو ابسمينا دي بسي انا اللي سلايسي بودي دسو منجا او كرفي وغارب بيزنتين كجو اوكي مال هاي بوي شتا تيوب نمني جامو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله سلا والفوتني مال تاتني أبو نمني نمو سلا والفوني مال تات بيخ ربي بيخ انتهتوا خاري أبسين جارت خير تجيه هدوء سلا والفوتني مال تاتني قافيد ديبس وانت كنتانو خاين جالتين جفتو مالي جاللا بابوش جاللا بابوش نما يتيانو ساليا أبسلا مرة نما جامو بولين كينيا وان واني إسنجو وبولين كينيا كوبيترتي مريسني بولين كينيا وان إسنجو ربي جاء دانغا ربي دورنا آمين إن شاء الله دلا إسنيف أجنبي حركة هنكبتنا qabatiin meete jiruun tun dhumtuudha bakka hanga feetan jirtan booda ni duutanii wanni isin jaaladhuuf isin je'ee dhiifama galatoomii rabbiin waaqa jeelchu astaghfirullah rabbiin waaqa toobachuun dirqama hunda booda rabbiin mulii nuuf haa dheeressu
بلتم تي في بلتم تي في نومال جا أيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدي شو بلتم أبسين TV. شانال جو يو كان غافي آفي كابو أنو مكيسا هاتيسو صلوات النبي ربي رتنا أبو صالح. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إيه ندورة التخا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اتفقنا نيجا جاللتي تيسن أكملتي قلتي وجاللتي نجرت بابوش الجنة يصير. اوكي جاللتي تجرتني جرتي تاني موت جاساف جاتي نصب هل كان تكا مركانة جنة كلاماتي أولي قرآن عجل أيه نانجي تيسيري أيه جنة أولي قرآن. اوكي هودا شو مال جاني غافين كي اسين وري أبولمان ولي ترتن ما فول فود وفول قادمتن أبسي أكم جت إفرا أبولتي جت جارتي قرأتا قلتوا اوكي أمالي أبولتي ماله جارتين قرأني بو إفرا رفتي أبسي مال ولين تاتني إفرا رفتي أبسي مال ولين تاتني اوكي إفرا أبسي مال ولين تاتني غافي ساني سايب غافين التانو نما مكا أفان عرباتين ميسروتي ممالجا عربيان عندو بسم ميسور ميسروت روت نجو ميسور مدي دي ستاسا ميسير أيه سوتي مالجا أفان عربا دبسم بيخوا دي فمنا غودا قرآن نو يلا غلي جرا دي ñana سبيبتي حبيبتي دان سبيبتي حانا سبياتي والله دبسم لين ديس سبياتي اوكي حبيبتي شو بريفتي ما افان رمان بينو نتيوان سرتين بريسني بدبسو ددمني انوماتو قاني تكمله اللي قفتي غافي نغابت دا جتني سبب برانكي جتني مي مالتو افي غافي سينغافنا دي فمات دوغاسي دي فماي اوكي نمني تانو على مدير رشيد كونت ايسا بدي مينو ما قالي وان تينو ما يسين غافدا كاولتا جوني جرتي دلغا بچيسه مالكا يا ميديا خنا نوتي قايسيني بوست غدا جيرو مالكا متخرر كنو سيني مو هجي ارغتي غرو جي سنتي يا هوجي سنتو بيزي سي غدا جير اسيني سرادي غرتني بريدا تري غرو اوكي دبل ام نمني جاومو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نجي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته افراني هدو سجالچو تري فيديو اتي في ابسين سنتي هدون غمدي هدو ولا بريدني والله غرو قلبي نچستني سوري دبل ام والله دتك دي فما بروحي دتك دي فما غرغا في تيانو تين دبرا خير نورا نما جامو برانكي متيخون فجيبا غدادا دي فما يا ما دبت دي فما دي فما دبت ما لالتنا سلطان ابراهيم جبادا نجي جبريل محمد اني تيا غافين كابو غرو بوم سنيتو نتي تولي سنجالد أبدي خاندرتو أرنا جافيك بوم يعني عشان اللعب بشورت ويز تايم نما جامو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي أن دوران درسي برانكي دجي هنفو دو يو قلبتي دوغان ولي كينياتين جراد تاني مال قبا يو ولي جراد تان مال قبا جرو إن دويسنا جيتشو فديتي دي بسنا جرا دبر اوكي غافين عرفه فكرتي والله مال وليفتاتني سندي فما وجي سايبا جار صاحب جارتي وكنا اوكي خيتانو خوني اجتي يمو افرادا جيمي هرا افراح محمد حسن الي مسورا كي رومو كي اي اوكي نمني تامو خبير توب نما جامرا مال ولفتاتن جيمي اوكي إنايا اسماعيل الرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته إنايا غافينكو إني جلقبا أبسي هاشمي في إفرام عملي وللرا بريدو غافي دامتون كومنتي نخنتي غلطو وصو والفوتني باينة تولاتو ري غلطو إن شاء الله
boksii na dhoyte amma nin fuudhoon hin jeessanii fi sodaachaa jira. Amo. Isin hin beektan dhaabbadha. Kuna hama hawaasa miskiina guggoodha. Wanti hin taane pirankii maaliif hojjettu? Dhiifamaa. Dhiifamaa. Gaafii nuti tokkuma bara. Okay, milkeessa Hassan immoo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh erga Waalaikum jimboota. salaam warahmatullahi wabarakatuh. Anis pirankii teessan baay'ee natti tolte biroo kiyya qaalii namaa jabaadhu. Galatoom nama akkana dhabne boo. Thank you. Wallahi galatoom. Okay, atis sisterii tiyya qaalii nama jabduudha jabaadhu. Maqaa isaa si dubbisume? Milkeessa Hassan. Milkeessa Hassan ejjuta ka galatoom nama akka keetii kana wallahi sila dhibbatti dachaafama. Fira jabaadhu ayyees hin jaarboota. Bar galatoom. Okay, Barento bayaan nama jaamu abdeeyyee anwaan buraan jedhu pirankii san dhugaanuuf please jarri walirraa tola. Siniif dhugeessinuuf himi. Gaafii itti fufi. Hola agartanii mammaatan. Agartanii. Iisi amaatu mata biratti ma miskiinuuf godhu feeti laalachi. Ayyee. Namni maqaan isaa Yaskaliin official jaamu osoo absee fi firaa walirraa muka maaliif uummata pirankii gootan jettee nu gaafatte hedduu bareedaa. Akkam? Abdeen yoo gaafate. Walbira maaliif teessanii? Walbira maaliif wal keessanii? Gaafiin Yaskaliin nun golle Aslim Ramee namni jaamurraa abdee fi ibsuu fi ifraa isinin dinqisiifadhaa hedduu takka. Galatoom. Isinin jaaladhaa hangaafiin tiyya ibsaa fi ifraa waliin. Maaliif waliin fuune? Ibsaa fi Bro gaafii ta'e sirreessi. Sirreessi si jalatti. Wallahi sirreessi. Fuune qubeen maqaa keessaniitu A irraa ka'a. Kanaafuu saahiba jechuu dhiisaadha. Suma baana haa. Anabsee dareete firaadhaan ibsaa fi inni haa ibsaa si seere maqaa kee. Okay, anabsee daayee. Absee ibsaa so inni fakkaata. Okay, namni garii abdeeshoo jeetis ni ama. Anas Diamond namni jaamu ijoollee daa'ima amata takkaa sobaanaa jeeni abdii jara jaarraa godha saglaffaa keessa jira. Amata kuma lama iftuu nu deebisi. Jaarraa tokko amata kuma takkaan amata kuma lama iftuu nu deebisi. Azaanaa jira dhiifama. Dafnee finnaa. Miftah Hassan Ifraa abseen jaalansi gaafannaan maaliif akkasitti aartee? Baga naa gaafate Miftah. Guyyaa pirankii sanoo. Aareha ndee. Uummataa wacu nu godhe. Achi pirankii hafinnu jennu waltaa inni immoo dhugaa goonaa gisee jira lafaa maan bultiin qaltii haa ifraa. Dhiira akkamii heerumuu beektaate keessa didduuf. Dhiira akkamii heerumuu beektaate keessa didduuf. Inni dheeraa miti. Jireenya pirankii keessaa baatanii yoo muka dhugaa jiraachaa. Jireenya pirankii keessaa baatanii yoo rabbi jedhe. Okay. Shaafiyaa Suleeman official nama jedhu abdee sin jaaladhaa sin kabajaa bakka guddaa siif qabaa yeroo keessan si dubbisee maaliif hin dubbanne? Abdee raanaa si deebisaaf abdee hedduu galatoomii abdeellee yoo silaas jiraate galatoom sin jedha abdee deebisiif mucoodhaaf. Okay, namni DJ Afro Movies namni jaamu maaliif fuudhuu dhabdee biroo kiyyaa absee? Intalaan nati deeboo inni fuudhuu dhabeef. Jaalala dhugaatiif namni jaamu otoo wal jaalattanii baay'ee gammadaa ture. Akkamitti wal bartanii maal waliin hojjettu? Kaayyoon keessan gara fuulduraa maali? Okay, drama waliin hojjennaa hojii gara social media waliin hojjennaa akka itti wal barre immoo ganda tokko nuti waliin jiraanna. Ganda tokko. Fuula duraaf immoo karoorri keenya an karoorri kiyya isuma tana fuudhuudha. Isin dura takana godhataa miti. It's okay. Ana hamtu na bara. Okay, amme hamur namni jaw mali pranki nu gotani haram wallahi. Haram wallahi. Bifamo bro, sorry. Oromo Ahmad namni jammo Ifra and Abse mali pranki akkasi hojjettanii gara dhugaa nu jijjiira. Baay'ee sin jaaladha. Gaafi biroon jirtu yaa Abse. Hojii keessan baay'ee bareeda. Haaluma kanaan itti fufaa. Galato. Wallahi galato. Roba Usman namni jamu takaffa akkamitti wal jaalattanii. Lammaffaa maaliif ati Ifra filattee ana baan. Sadaffaa Ifraa eessaan akkasitti bareeddii eessaan sitti bareeddii. Afuraffaa osoo hin fuudhin dura akka wal qunnamtii saalaa wajji goote ni beektaay. Bro barnaamijii waliin fuuneer. Waliin fuuneer gana nuti nama waliin hojii hojjetu. Akkasii eessaan na bareedanii ilaalee. Istighfaaraa gizee gootu ni bareeddi. Maashaallah gizee uffattee jaaba faa hedduu bareeddi achi na bareeddi.
Sammalee sitti hin bareedu. Amma osoo itti hin bareedne mee na Okay, gaafitti yaadatti hin dabra. Rahmatu Shendris namni jedhamu hojiin Ifraa maaliif hin bareeddu akka dhalaa muslimatti of sattarii. Okay, dhalaan akka dhalaa muslimaa tahii akka dhalaa muslimaa taate. Abse dhugaa dubbadhu na umoji jirtan dhala musliman fakkaadhu dhugaa dubbadhu. Wallahi ni fakkaatti micoon tun akka isin agartan kana gandatti illee kan nama kabajii nama jaalattee hedduu nama ni gammadde jechuudha nama wajjin bakka namaaf gammadu namni Farhaan Tube jaamu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee abdee shoo galatoomii itti aansuun an hedduun isin jaaladhaa ijoollee Naayiroobii giseen gizuma duraatu akka piraankii ta'ee beekeetiin ture. Kanumaan beekuun gammadee gaafii xiyya tokko tatakkaffaa Ifraan obboleettii ta'e maaliif sooshaal miidiyaa hin seennee? Ikkinammoo ni seenti. Garuu yuutuubaan hin banaaf yoo rabbi jedhe. Lammaffaa abse ati dhugumattuu Ifraa ni jaalattaami gaafiin kiyya kanumaa yoo idiin baay'isee dhiifamaa yoo isinitti baay'isee dhiifamaa jechuudha hin baay'isne Farhaanii Tube galatoomii ani Ifraan hin jaaladha hedduu takkan jaaladha hedduu takkan kabajaa nama Ifraa jechuun namaaf fahamu waan jechuudha understanding yaa Ifraan akka obboleettii caalatti hin jaaladha hedduu takkan jaaladha jechuudha gaafiin koo maaliif nama piraankii gootanii dabarree jirra abdees yoom wal fuutanii hedduudha nuti isin aarree jirra maaliif isin hin gaafannaa warri yuutuubii guutuun kijiba maleedha okay yaa rabbi namni jaamu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nun jee wa alaikum salaam gaafii keessan dila kanaa hedduudha obbolaa fakkaattan namni nun jee nama tokko jira Ummu Yazid obbolaa fakkaatanii obbolaadha moo yoo obbolaa ta'uu walaa fuudhu yoo wali obbolaan taane wal fuudhaadha bultii jaaraadha jettee gaafii takkaan hanga takka ofan isiniif deebisa Usmaan Naasir namni jaamu okay afaan Oromootiin bushti jechuun maal jechuudha? Bushti jechuun maal jechuudha? Bushti? Bushti moo? An jecha kana duraan dhaga'iin jira hin beeku afaan Oromootiin bushti jechuun immoo geenatti fakkaata afaan Amaaraati geedha jechuudha. Ummata fokkotaa dhiiraaf dhiira ol furu. Geemo. Ummata dhalaa bareedduu disii dhiiraaf faroo. Akkanarraan dubbadhu rabbi isaanii haaraadhamu qoomiluut. Okay Saaladdiin Yaasin nama jaamu piraankii jettanii muudii nutti qabatu eegaltanii muudii nu qabachuu dhiisaadha. Takka isinitti aarree jirra amma laayikii isin hin goonu. Nu godhi please kanaaf jecha nu jibbin. Okay inaariin Saaladdiin Yaasin inaarini. Gaafiin tadhumaatii maskiidaa salaanni eegalee jira. Kanaafuu hundi keessanuu hordoftoonni abdee shoodhaa warreen chaayinaala keenya hordoftan gaafii teessan nu gaafachuudhaaf nuti illee bifa kanaan isiniif deebisuudhaaf hedduu isiniif gammannaa. Waan isinirraa turreef garuu dhiifama nu godhaadha. Ifraa dhaamsi ni qabdaami. Dhaamsi kiinii waan hundaafuu dhiifama isiniin jedha naaf abseen amma booda obbolummaa malee waan takka walitti hin qabnu waan takka walitti yaadnellee hin beeknu dhiifama nuuf godha waan piraankii isin gooneef jecha hedduu takka dhiifama uummanni nuti hartan dhiifama ittiin deebinu piraankii akkana akkasii yaa achi booda wanni an jedhu abdee shoo humni baatiin gahaa ilkaan qarannee eeguu jirra waan san fuudhee akkas isin garsiisu ni qabadhan qabatiisa cingab akka qabna akka qabnee kuma dhibaa wanni badhaasa yuutubsan badhaasa akkas godhee akka namaa uffif fudhadheetti walaa hin gammada waan hedduu takka nama gammachiisu jechuu kun dhibbaatiin gahaa isiniin jedha yaa hedduu takka galatoomaa warri amma kuma 78 jirra hedduu galatoomaan isiniin jaa kuma dhibbaan yeroo gabaabaa keessatti akka nu geessan abdii qabna waan san nuuf wisaa isiniin jennaa keenya keessanii hundi keessanuu nu deeggaraa isiniin jennaa nuti illee hojii keenya kan ittiin jiraannu dhiisneet miidiyaa kana dhufnee isin gammachiidhaa isin bohaarsuudhaaf isin wajjin taphachuudhaaf Frank isin godhuudhaaf nutti aaruudhaaf dhufnee Frank yaadee isiiti galatoomaa hundi keessanuu nagayaan tura. Bye bye.